Elleefif amanamaa kan ta'e raayyaan ittisa biyyaa wayyaane poolisoota kora bittinneessa Oromiyaa magaalaa Asaboot keessatti uummataa fi qeerroodhaan wal ta'uudhaan nageenya uummataa eegaatiin turan magaalattii keessaa guutumatti baasuuf wayitii isaan konkolaataa fidanii poolisoota kanneen dirqiidhaan hatattamaan akka ba'an ajajatti kennanitti hawaasni baay'inaan mana isaatii gadi bahee daandii cufuudhaan poolisoonni kunneen akka hin deemneef dura dhaabbachuudhaan mormii godhaatiin akka oolan maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Akka namni odeeffannoo kana nuuf kenne jedhutti loltoonni wayyaanee poolisoota kora bittinneessa Oromiyaa kanneen magaalattii keessaa akka yaadanitti baasuuf mormiin uummataa milkii isaanii waan hanqiseef yeroodhaaf akka waan dhiisanii fakkeessuun erga hawaasni manatti dacha'een booda halkan walakkaa konkolaattota hedduun guutumatti poolisoota Oromiyaa magaalattii keessaa baasaniiru jechuun dubbateera. Isaan kana doorsanii baasuudhaaf yeroo isaan baasuudhaaf deemanii raayyaa wayyaanee deeman malli hawaasni tokkummaan dura bahee fi akkam baaneef siyaa ture jechuudha. Hawaasni dura dhaabbatee dhoosaa ture guyyaa sana jechuudha. Guyyaa sana dura dhaabbatee fi tokkummaan dhoosaa ture garuu ammaan kana halkan sa'aatii kudhan kanatti warreen hafanillee halkan ga'u isaaraan baasan jechuudha. Qorrottilee isaa jechuudha. Hawaasni egaa wanta walii galanii bakka haasaa uummanni ta'aa bakka yoo fi jaanii egaa hojjetan boodetti halkan ga'u isaaraan baasanii qorrottilee isaatti yeroo ammaa magaalaa Asaboot keessatti doorsisni raayyaa ittisa biyyaa wayyaaneetiin uummata irratti raawwatamaatiin jiru akkamaa jabaateera kan jedhu namni kun loltoonni wayyaanee kaambii waraanaa magaalaa mi'eessootti ijaaratuun dargaggoota Oromoo adamsanii qabuun gocha gara jabeennaa fi suukkanneessaa irratti raawwachaatiin jiru jechuun dubbateera. Godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti mariin haala yeroo irratti geggeeffamte daba qabsoo Oromoo fashaleessuuf deemamu ilaalchisee qaamoleen nageenyaa dargaggoota waliin hojjechuu akka qaban dubbatan. Mootummaa fi uummannis wal dhageettii gabbifachuun ejjennoo takkaan akka socho'an jiraattotaan dhaamameefii jira. Usmaan Abdullatiif dabalata qaba. Miira tokkummaa yeroo ammaa argame kana qaamoleen diiguudhaaf deeman dargaggootaa fi foollee waliin ta'uun seeratti dhiyeessuuf kan hojjetan ta'uu qaamoleen nageenya godina Harargee lixaa himan. Oromiyaa keessatti tokkummaa yeroo ammaa uumameen mootummaa fi uummanni wal dhageettii gabbifachuun qaamolee nageenya isaa booreessuu fi aadaa sabaa fi sablammoota waliin jiraachuu baroota dheeraaf qabu bishaan itti naquuf deeman irraa dammaquun Oromiyaa misoomaa fi nageenya amansiisaa keessatti dagaayiti tan jireenyaaf mijjootu taate uumuu keessatti hundinuu gahee isaa baachuu qaba. Kanaaf daba qabsoo Oromoo fashaleessuuf deemamu qaamoleen nageenyaa foollee fi dargaggoota waliin qindoominaan hojjechuun qolachuu akka qaban dhaamameefii jira. Kunis kan dhaamame marii qaamoleen nageenyaa magaalaa Cirootti taa'ameerratti. Qaamoleen nageenyaa kunis akka jaanitti shira yeroo ammaa tokkummaan jidduutti uumamte tana diiguuf wixineeffamerratti dammeenee nageenya lammiilee keenyaa mirkaneessuuf yeroo kamiyyuu caalaa foollee fi dargaggoota keenya waliin ni hojjannaa jedhan. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Harargee lixaa Komishinar Salamoon Abbabaa gama isaaniitiin akka jaanitti aantummaan keenya yeroo kamiyyuu uummata keenyaaf godhuun nagaa fi nageenya hawaasa keenyaa mirkaneessuun daba qabsoo Oromoo aarsaa meeqaan argame duubatti deebisuuf aggaamame irratti dammaquun tokkummaa uumame itti fufsiisuuf aarsaa barbaachisuun kafaluun kutannoon hojjechuun akka barbaachisu himan. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Abdii Illeen ergamaa fi dantaa mootummaa wayyaanee galmaan ga'uuf shiraa jalqabe cimsee itti fufee jira. Yeroo ammaa kana barruun haala yeroo ilaalchisee inni karaa marsaalee hawaasummaatiin fuula feesbuukii isaa irratti maxxanse olola guddaa ta'ee mul'ateera. Muhammad Fantallee bal'ina qaba. Bulchiinsa naannoo Somaaleettiin pireezidaantiin naannichaa Abdiilleen wanti inni karaa marsaalee hawaasummaatiin fuula feesbuukii isaa irratti maxxanse ajandaa guddaa ta'uudhaan naanna'aatti jira. Akka katabbiin isaa kun mul'isutti Abdiilleen ta duraan caalaa ergama diinaa daran galmaan gahuuf waan karoorfate hin fakkaata. Bulchiinsi naannoo Somaalii Itoophiyaa Abdiilleen dhaamsa mootummaa naannoo Tigraayiif dabarsaniin akkana jedhu. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti lubbuu lammiilee Tigraay nama 3 achitti dabarteef gadda guddaanatti dhagame ibsuun barbaada. Maatiiwwan isaaniitii fi uummata Tigraay maraan jajjabina hawwinaaf jechuun dubbata. Itti aansunis Abdiilleen tarkaanfii waraanni Agaazii ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti fudhachaa jiruuf gammachuu qabu ibsate. Immoo tarkaanfiin fudhatamaa jiru gahaa miti jechuun komii dhiyeessaa akka jiru maxxansi isaa kun ragaa bahum. Diinummaa isaa daran cimsachaa deemuun faayidaadha moo miidhaa qabaan gaaffilee yaada hawaasaa keessaa ka'aa jiranidha. Akeekaaf yaadni isaa raayyaan ittisa mootummaa wayyaanee ammas ajjeechaa suukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru akka itti fufuudha. Ofii isaatiif immoo humna addaa poolisii naannoo Somaalee kan duraan caalaa cimsee bobbaaf irratti kan fuulleffate. Kan hin goonu taanaan biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu diigamuuf waan deemtuuf
sirna bulchiinsa lammaa Magarsaaf qeerroo isaa kan walitti hidhamiinsa jabaa Jawaar Mohammad waliin qaban kanarratti duuluun dirqama jedha. Itti dabaluunis humni poolisii addaa naannoo Somaalii mootummaa gargaaru sochii isaa kallattii maraan kan eegalu ta'uudha. Maxxansi isaa kun kan eerumu. Kanaaf mootummaan Oromiyaa dhimma kanarratti deebisaa gahaa laachuu fi wanti abdiillee keessaa ol danfu kanaaf furmaata barbaaduun barbaachisaa akka ta'edha yaanni hawaasa bal'aa keessaa cuunfamaa jiru. Dhalattoota Oromoo naannoo Somaalee irraa qabeenyi jalaa saamamuun gara qe'ee dhaloota isaaniitti deebifamaniif godina Jimmaa magaalaa Sandaabootti deeggarsi cimaan taasifamaa jira. Dabalata qabna. Lammiilee keenya hukumoota dhibba hedduutti lakkaa'aman kanneen naannoo Somaalee irraa humnaan buqqifamanii deebifamaniif deeggarsi taasifamaa jiru roga maraan cimee itti fufaara. Haaluma kanaan guyyoota 3 darban irraa eegalee godina Jimmaa aanaa Oomoo Naddaa magaalaa Sandaaboo keessatti lammitu lammii birmataan haala nama boonsuudhaan itti fufee jira. Qarshiin baay'een walitti qabamaa akka jirus jiraattonni dubbatan. Jiraattonni magaalaa Sandaaboo lammiilee keenya haala gaddisiisaa ta'een qabeenyi isaan qaban humnaan harkaa saamamuun qullaa isaanii deebi'aniif baay'ee gaddanii jiru. Magaalaa Sandaabooti aanaa Oomoo Naddaa jedhama. Magaalaa Sandaabooti bulchiinsa magaalaa Sandaaboo. Tole mee akkam fakkaata haalli gargaarsaaf qophaa'ee uummanni of kennaa jiru miirri uummataa maal fakkaata? Haalli gargaarsaa baay'ee namatti tola baay'ee ho'aadha bakka jaarsoleen biyyaas immoo baay'ee itti gammadanii hundi namaa kan irra guddeessa kan dhufe waan kana ilaalee boo'utu baay'atan boo'u ilaalanii godhamaa jira ammas ittuma fufee jira irrallee. Gochaa hiriyyummaa hin qabnetu wayyaaneedhaan saba keenya mudate kan jedhan namni kun namuu waan facaafate haamataam. Yakki isaan har'aa lammiilee keenya irratti dalagan boru waaqni gatii isaanii kafaluu akkan oollee shakkii hin qabnu jedhan. Haga nama kana dubbifnetti manguddoota Oromoo dabalatee abbootiin qabeenyaa martii wal duraa duubaan qabeenya isaanii gumaachaa akka jiran himan. Gargaarsi taasifamaa jiru kun buqqaatonni kunniin haga jireenyi isaanii gadi dhaabbatutti kan itti fufu ta'ullee addeessaniiru. Uummanni gaa hamma jirri jireenyi garaa gad dhaabbatee akka keenyaatti deebi'anii jedhanutti gargaarsi keenya ittuma fufee hin dhaabbatu jedhaa jiru. Jaarsoliinis abbaan qabeenyaa hundinuyyuu warri magaalaa kanaas hundinuu akkas jedhaa jiru. Warri magaalaa Jimmaas immoo odeeffannoo inuma qabna wajjinumaan jirraa ijoolleedhaan. Hundi keenya hin dhaabbannu hamma jirri gad dhaabbatanii mana godhatanii bakka jireenya jiraatti deebi'anutti duukaa hin hamnu uummata keenya duukaadha jedhee dubbataa jira. Baay'ee hirmaannaan isa baay'ee namatti tola baay'ee. Deeggarsa guyyoota 3 itti fufaa jiru kanarraa saboota sablammootaa fi namoonni baay'een itti hirmaatanii jiru. Magaalaa keenyaatti sabni biraas warri Silxeenii fi Guraageenii fi hinuma fidanii kennaaranii namni hundinuu hinuma dhufee kennaara sabaaf sablammoonni nu keessa jiranuu fi hinuma kennaaranii gargaarsa kana namni dubbatti jedhaaru jiru hundinuyyuu Oromoo qofaa miti akka magaalaa keenyatti kan kennaa jiru hunduma namaati. Jiraattonni kunneen miira gaddaa fi imimmaaniin guutameen lammiilee keenya buqqaaniif deeggarsa barbaachisu taasisaa jiraachuu namni kun himan. Namumti mataan isaa akka waan maraachuu bira ga'ee jira uummanni. Hojuma kana hubatee ilaalee hojii jarri wayyaanee hojjetan kana ilaalee akka uummatti gosti uummatti kan nurratti raawwata akkamitti nu saba guddaa biyya sana keessatti beekamnee jiru nu sabaaf namoota hammanneetu nu wajjin jiraannu wanti kun nurra shirri kun nurratti dalagama jechuudhaan uummanni baay'ee gad baay'ee. Itti fufuun akka isaan jedhanitti saba Oromoo jechuun saba gaafa rakkooti. Uummata rakkina walirraa qoodamuun beekamu kana baroota dheeraaf wal nu wallaalchisanii turan. Rabbi galannaa ga'u har'a wal beeknee walitti booyaa jirra. Waan qabnuun waliif birmataa jirras. Qomoo rakkoo walirraa qoodamu kanarraa dhalachuu kiyyatti baay'ee gammade jedhan. Tokkummaan Oromoo lalisee kun amma booda shira wayyaaneetiin hin diigamu kan jedhan jiraattonni magaalaa Sandaaboo saba keenya rakkate yoomiyyuu bira dhaabbachuuf qophii ta'uu himaniiru. Deeggarsi kun guyyoota 3 kan geggeeffamaa jiru yoo ta'u gara fuula duraattis bifa itti fufiinsa qabuun lammiilee keenya qubsiisuuf jecha jiraattonni godina Jimmaa waadaa walirraan cinne seenaniiru. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf jennee kanumaa hagammaa waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa amma gara gabaasa addaatti isin dabarsaa turtii gaarii. Obbo Baqqalaa Garbaa guyyaa kaleessaa mana hidhaa dhaabba'u jedhamuudhaan naannoo mana hidhaa Qilintootti ilmaan Oromoo 60 hedduudhaan marsamee isaan simachuuf eegamaatti kan ture osoo mana hidhaa keessaa hin bahin hafuun guyyaa har'aatti beellamamanis guyyaa har'aa guyyaa lammaffaa mana hidhaa keessaa akka gadi lakkifamne odeeffannoon magaalaa Finfinneerraa arganne
ni mul'isa. Maaliif obbo Baqqalaan mana hidhaadhaa akka hin baane taasifamanii miirri naannoo mana hidhaa Qilintoo ture maal fakkaata? Maaliif murtoon dhaddachi mana murtii dabarsee mana hidhaadhaan hojiitti hin hiikamiin hafe? Dhimma himata warreen hooggantoota Koongireensii Federaalistii Oromoo kanneen biroo irratti jiru maal fakkaata isa jedhuu fi kanneen biroo irratti ittaanaa dura taa'aa paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu waliin turtii taasisnee jira. Obbo Mulaatuunis qabatamatti haala iddoo sana ture akkasiin OMN'if ibsaniiru. Waan jarri hojjetanii argitee gisee hundumaadha. Kana jechuun baay'ee ulfaataadha. Karaa qajeelaa irra waan hin deemneef yeroo hundumaa irra waan hojjetanii fi akka isaanii baasuu shakkii qaban ture. Isuma sanatti itti fufee amma har'a ganama yommuu dhaqamee jedhu yaada gara biraatu ka'e immoo. Amma gaa namoonni baay'een obbo Baqqalee Garbaa mana hidhaarraa gallakkifamaniiru, bahaniiru, maatii isaaniitti dabalamaniiru jedhanii waan garaagaraa haasa'aatti jiru marsaalee hawaasummaa kanarra. Isin immoo itti dhiyeenyaan dhimma kana quba qabdu waan ta'eedhaaf maaltu jedhame maaliif bahuu dadhabani? Tarii isa kana waan nutti himtan qabdu akka paartii keessanittis ta'e akka hiriyyaa isaanii waliin qabsoo gaggeessitaniif. Akkuma kanaan dura jedhamee turetti akkuma beektanitti Baqqaleen kan inni ittiin himatame shororkeessaadha jedhanii himatame durasaa. Kanaaf galmee shororkeessaa keessatti himatame inni shororkeessaa jedhamu suni Baqqalee akka hin ilaalle seeraan barameera. Haa ta'uyyuu malee Baqqaleen yakka idileedhaan malee gara biraadhaan hin gaafatamu jedhamee ergi murtaa'e booddee yakki idilee immoo wabii namaa kennisiisa malee nama dhoowwachiisu jedhamee himatee tureen. Haa ta'uyyuu malee isa kana manni gadaanaa kun maal jedhe yoo ba'ee jedhe Baqqaleen biyya kakaasaa biyyaa ba'uu danda'a. Kanaan dura immoo shororkeessaadha ittiin jedhamee mirgi wabiidhaa dhoowwatameera. Kanaaf Baqqaleen mana kana ba'uun isa gubbaan jiru jedheetti murteesse. Isa kanatu galmee isa kanatu amma oliyyannoodhaan mana murtii olaanaadhaa dhaqe. Manni murtii olaanaa kaleessa gadhiisaa mirgi wabii isaatii eegamuutu isa gubbaa jira. Kan isa dhoowwachiisu hin jiru. Mirga wabii kan isa dhoowwachiisuu danda'u sababa ta'ee dhiyaate kun fudhatama hin qabu jedhe jala muree baasaa yeree kaleessa kaase. Kanammoo waraanti itti barreessee mana hidhaatti ergisa Qilintoo jirutti. Inni Qilintoo jiru immoo kaleessa amma hin danda'u saa booddee wanta ta'e bor ganama kottaa'e har'a ganama yommuu dhannu immoo Baqqaleen kan inni ittiin himatamee fi galmeen inni ittiin himatamee fi nama manni murtii olaanaadhaan nu barreesse kun sirrii miti galmeensaa. Galmeessaa sirreessuudhaaf amma deebi'ii barreessinee fuunee dandaati. Amma mana murtii olaanaa deemaa nuun jedhan achi immoo dhanne ergi dhaddachi dhume booddee warra murtii kennanitti dhiyaate isaanii biratti dhiyaate dubbiin kun kanaanii nuyi galmee kanaanii kun dandeenye jedhanii warri mana hidhaa Qilintoodhaan namni isaaniin bakka bu'aan isaanii dhaqee dhaabbatee abbaan murtiis irratti ilaalee lakki inni Baqqaleen ittiin kanaan dura isa shororkeessaa jedhamu kanaan kasasame inni itti himatame himanni isaa gara galmee isa kanaatti jijjiirameera. Kanaaf galmeen kun immoo achi keessa jira. Mana murtii isin biras jira, achis jira. Isin karaan duras Baqqalee yommuu mana dhaddacha gubbaatti yommuu dhiyeessaa turtanis kanaatii fi amma dhaqaa hiikaayyee sa'aatii booddee amma yommuu achi ba'u inni bakka bu'aan isaanii ani kanaan hin hiiku. Amma dhaqeen barreessaa edee ka'ee Qilintoo dhaqe namni lama na duukaa kottaa'ii dhalaasaa achinis barreessisaa amma ergi Qilintoo ka'anii booddee immoo ibsaan badee dhumarratti ergi yeroon darbe booddee yommuu barreessan immoo inni Qilintoo manni hidhaa immoo lidataatti mana sagadaanaa dur kanaan dura galmeen inni hidhaa keessaa turu jedhe isatti barreessan. Dubbiin kun waliin ilaalu egaa amma Baqqaleen ba'uu har'a hin dandeenye bor warri abukaattoonsaa bor amma immoo mana dhaddachatti dhiyaatanii iyyachuudha gaa hin iyyanna har'a akka kaleessa sabi keenya gammadee ba'uusaa gammadee hin gammada har'as hin ba'a jennee yaallee turre kun ta'uu hin dandeenye baay'ee gaddinaa sabi keenyas baay'ee gaddaa waa'een olaantummaa seeraadhaa kanumarraan kun hin calaqqisiisa waan hojiin biyyaana keessatti hojjetamaa jiru olaantummaan seeraa akka hin jirre mirgi namaa akka garmalee dhiibamaa jiru kana baay'ee nama gaddisiisa guyyaa lama oole jechuudha. Egaa gara si'achiitti immoo waaqayyoon kadhannee egaa borisitti fufnaa hin nagaa kanumarra jirra. Manni murtii gara mana sirreessaa yookiis mana hidhaatti barreesseera. Yoo akka qajeelfamaatti ilaalle immoo aangoo olaanaa kan qabu mana murtiidha. Mana hidhaa irratti yoo manni hidhaa ergaa yookiis immoo murtoo
dhaddachaan mana murtiidhaan murtaa'e hin fudhatu yoo ta'e waa'een obbo Baqqalee Garbaadhaa maal waan ta'u isinitti fakkaata? Akkamittis tilmaamtu haaluma qabatama iddoo sana tureedhaan? Eeyyee akkuma jedhame kanaan duras akkuma beekamu seerri biyya kanaas akkuma ibsu